karaa addaan waaqayyo sinaa eebbisuu amma safuura kadhataa isiniif haa dabalu jechaani gara qorannaa guyyaadhaatti kallattiidhaan yoo seennu Roomee boqonnaa 11 jalqabna. Roomeen boqonnaan 11 lakkoofsi tokko akkas jedhaayyuu. Roomee boqonnaa 11 keessatti waan ajaa'ibaa gurguddaa ilaalla. Mee jireenya keenya as keessa seensifnee ilaallaa wajjinumaan hundi keessanuma macaafa qulqulluu baafanne jechuudha. 11 irraa egaa nan gaafadhaa waaqayyo saba isaa gateeraaree matumaa kun hin ta'u anoo fi kootii nama Israa'el sanyii Abrahaam gosa Biniyaam keessaa tokkon ture jedha. Gaafii kana maaf gaafate waan jedhu 10 irraa dhadhee deelaalla 21 irraa Israa'el irratti immoo harka koo guyyaa guutuu gara saba abboomamuu didee anaan mormuutti bal'isee jira jedhee dubbateeraan jedha. Warra saba na mormu saba abboomi koo eeguu dideetti harka koo guyyaa guutuu maal godheen jira bal'iseen jira harka koo direessee jira jedha. Waa'ee Israa'el boqonnaa 10 keessatti bifa addaatiin ilaalaa turre irraa qulqullummaa mataa ofii akka isaan dhaabbatan dudda waaqaatti akka galan garuu mootuu akkamitti akka inni isaan waame ilaalleera 11 keessattis bal'inaan ilaalla waan ta'eef meetti seennaayyuu. Kanaaf Phaawulos waaqayyo saba isaa gateeraaree jedha. Matumaa kun hin ta'u. Anoo fi kooti eenyuun ture jedha. Israa'elin ture. Keessaayyuu gosa Biniyaam ture. Waaqayyo immoo naqate jechuu barbaadeeti jechuudha. Akkasumas warra isaaf fo'aman waaqayyo matumaa maal hin godhu? Hin gatu. Amma 12tti waan ajaa'ibaa laallamee wajjin waan dubbifna. Waaqayyo saba isaa warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate hin ganne. Waa'ee isa Eeliyaas waaqayyoon Israa'elitti kadhate caaffanni qulqullaa'an waan jedhu hin beektu miti. Waa'ee Israa'el maal akka Eeliyaas jedhe wajjin ilaalla. Inni gooftaa isaan raajota kee ajjeesaniiru. Iddoowwan aarsaa kees diiganiiru. Ana duwwaatu hafe isaan jireenya koos balleessuun barbaadu jedhe. Deebiin waaqayyoo isaaf kenne immoo maal ture? An namoota Ba'aaliif jilbiiffatanii hin sagadin 7,000 ofii kootiif hambifadheera kan jedhu ture jedha. Barati anaas immoo akkasuma hambaan warra waaqayyoo ayyaana isaatiin fo'atee jiru jedha maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Eeliyaas kophaa koo nafee raajota hunda fixaniiru anas lubbuu koon barbaadu gaafa inni jedhe Ba'aaliif kan hin jilbiiffanne jilbisaanii meeqa qaba jedheen 7,000 qaba jedheen 7,000 Ba'aaliif kan hin jilbeeffanne qaba jedheen. Looki boqonnaa 10 keessatti Israa'el rakkina guddaa tokko uume. Qajeelummaa boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti qajeelummaa isa waaqayyo kennu wallaalanii qajeelummaa mataa isaanii dhaabbachuuf maal godhaniiru jedha yaalaniiru. Qajeelummaa isa waaqayyo namaaf kennu jalaas of hin galchine jedha. Macaafa Ermiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Ermiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 13 wajjinumaan baafnee ilaallaa yaada akkas jedhu jira. Sabni koo jal'ina 2 natti hojjete jedha. Narratti hojjete. Jal'ina 2. Tokko ana isa burqaa jireenyaa ta'e dhiise. 2 qooda bishaanii isa uraataa bishaan baachuu hin dandeenye maal godhe jedha. Tolfate jedha. Yakka 2 narratti hojjete. Tokko immoo burqaa jireenyaa ta'e na dhiise. Lammataa immoo burqaa bishaan isa boolla isa bishaan qabachuu hin dandeenye ofii isaaniitii maal godhan jedha. Qotatanii jedha. Roomee boqonnaa 10 irratti sabni Israa'el maal godhe jedhaa? Qajeelummaa koo dhiisee qajeelummaa mataa ofii maal godhe jedha? Barbaaddatee jedha. Qajeelummaan keenya eenyudha jennee qorataa turre kaleessa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 30 irratti Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan Waaqayyo biraa ta'e Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Isumaan qajeelota taane Waaqayyoof qulqulloofne in furamna jedha. Kanaaf Waaqayyo qajeelummaa kana kenna kan nu godhe eenyudha jechuudha. Ilma isaati. Israa'eloonni gaafa qajeelummaa mataa ofii dhaabbachuu barbaadan ilma Waaqayyoo gananii jechuudha. Qajeelota ta'uu kan nu dandeenyu yoo eenyu fudhannee duwwaa yoo Kiristoos ilma Waaqayyoo akka inni ta'e amannee beenne duwwaa. Kun qajeelummaa karaa ilma isaa nuuf kenname fudhanna jechuudha. Kanaaf maal jedha?
Eeliyaas yerootti Phaawulos waa'ee Eeliyaasii gaafa kaasu an kophaa koonate gaafa Eeliyaas jedhu jilbi isaanii waaqa tolfamaaf kan hin jilbiiffanne 7,000 qaba jedheen. Waaqa tolfamaa jechuun ergaa Yohaannis 1:5 lakkoofsa 20 irraa akkana jennee wajjin qorataa turre 5:20 irraa. Ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi beekna jedha. Ilmi Waaqayyoo dhufee eenyu nutti agarsiise? Abbaa. Wangeela Yohaannis 1:18 irratti namni takkaa Waaqayyoon arge hin jiru jedha mitiire? Ilma isaa isa abbaa bukkee turetu hiikee maal nu godhe jedha nu barsiise jedha. Kanaaf ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana abbaasaa akka hubannu hubannaa nuuf kenne nu beekna. Nuyi isa dhugaa sana keessa abbaasaa keessa jechuudha. Ilma isaa Yesuus Kiristoos keessas hin jiraanna. Waaqayyoon inni dhugaa jireenyi bara bara isa kana. Erga jedhee ka'een booda 21 irraa akkana jedha. Yaa ijoollee koo Waaqayyoon tolfamaa irraa maal godhaa jedha? Of eeggadhaa jedha. Waaqayyoon tolfamoo irraa maal godhaa? Of eeggadhaa. Isa dhugaa kana ala akka ta'e maalidha jechuudha? Waaqa tolfamaadha jechuudha. Kanaaf ergaa Roomee 11 keessatti maal jedhaani? Ba'aaliif kan hin jilbiiffanne waaqa ana isa dhugaatiin dhala kabiraatiif kan hin saganne 7,000 qaba. Garuu immoo Eeliyaas kophaa ofii maal godhaa ture? Wallaansoo qabaa ture. Har'as kophaa keenna dhiphataarra yoo nutti fakkaate rakkina kophaa keenya argaarra yoo nutti fakkaate kan ijaan hin mul'anne dhuunfatti kan wallaansoo qabaaranii Waaqayyo kan ofii isaatiif hambifteeru qaba. Boqonnaa 10 keessatti maal jennee qorannee ture? Otoo Waaqayyo hambaa nuun hambifne ta'eeti silaa akka maali akka eenyu taanee turre jedha. Akka Sodomiif Gamoraa taanee turre. Garuu Waaqayyo maal nuuf godhe jedha? Hambaa nuuf hambise jedha. Boqonnaa 9 lakkoofsa 28-29 irraa. Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 28-29 irraa. Waaqayyo hambaa isaa yoomiyyuu hinuma hambifata jechuudha. Okay. 6 fo'amuun isaanii ayyaanaan erga ta'e immoo hojii isaaniitiin ta'uu hin danda'u. Kana achi ayyaanni ayyaana ta'ee jiraachuu hin danda'u jedha. Kan isaan fo'aman Israa'el yeroo filatu keessa deebii keessatti ilaalleerra baay'ina keessanirraa kan ka'e miti jedha. Waan saba addaas hin taataniif miti jedha. Garuu Waaqayyo akkasumatti maal isaan godhe jedha. Isaan jaallate jedha. Kun hojii isaaniirraa miti jedha. Ayyaana malee. Egaa maal ta'a? Maal ta'inna laatare? Warri Israa'el waan barbaadan argachuu hin dadhaban. Warri fo'aman argataniiru. Warri kaan garuu hin adochifamanii jedha. Hin adochifamanii kana boqonnaa 1 keessatti Roomee boqonnaa 1 yeroo qorannu akkuma Waaqayyoon beekuu didanii sammuu isaaniitti dabarsee isaan dhiise jedha. Hadochifamuu jechuun ergaan dhugaan affeerraan ganamaaf galgala gaafa nuuf ta'u. Yoo nu fudhachuu dinne hafuurri Waaqaa inni affeerraa nuuf godhu Waaqayyo karaa hafuura isaa affeerraa nuuf godhu maal godha? Addaan kuta. Kanaan booda maal taana obboloota koo sammuu keenyatti dabarsee nu dhiisa jechuudha. Kun hadochifamuu jedhama. Yoo affeerraa dhugaa hin fudhannu ta'e lakkoofsa 8 irraa akkuma caafamee jiru Waaqayyo hafuura hadoochaatu isaanitti hafuura hadoochu isaanitti fidee amma irraattis ijaan hin argine gurraan hin dhageenye isaaniif kenne jedha. Ija hin argine gurraan hin dhageenye isaaniif kenne jedha. Sababni isaa maaliidhaaf? Maaliif Waaqayyo isaan hadooche? Maaf gurraan hin dhageenye isaaniif kenne? Maaf ijaan argine isaaniif kenne? Sababni isaa lakkoofsa gadirraa akkana jedha. Daawit akkasuma maaddiin isaanii furgaasaadhaa fi kiyyoo boolla itti qabanii fi adaba isaaniitti haa ta'u jedha. Maalidhaa? Maaddiin isaanii. Maaddii jechuun maal jechuudha? Wanti isaan nyaatan jechuudha. Wanti isaan soorratan, wanti isaan qoratan, barumsi isaan baratan maal isaaniitti ta'e jedha? Furgaasaadhaa fi kiyyoo. Kitaabni macaafa fakkeenyaa keessatti akkana jedha. Cubbuun isa qabdi jedha. Nyaanni nuti nyaannu nyaata qulqulluu yoo hin taane har'a nyaanni summaa yoo nyaanne maal godha? Qaamni keenya summaa miti. Hin miidhama. Dhibee addunyaarra jiru keessaa persentii 85 ol nyaataaf dhugaatii wajjin kan wal qabateedha. Persentii 85 ol. Kanaaf ergaan fayyaa baay'ee barbaachisaa wanti ta'eef. Fayyaa yoo jennu
fayyaa hafuuraa, fayyaa sammuu, fayyaa qaamaa waliin qabnee dubbanna. Kun qofa Tasaloonkee boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irraa jedhu jechuudha. Kanaaf rakkinni adoochaan isaanitti dhufeef kan isaan gurran dhageenye ijaan argine qabaataniif maaddii isaaniitu furgaasaadhaa fi kiyyoo boolla itti qabamnii fi adaba isaaniitti ta'e. Akka isaan hin arginetti ijji isaanii haa dukkanaa'u. Dugdi isaaniis bara isaanii guutuu haa goopha'u jedha. Nyaanni isaan nyaata qulqulluu waan hin taaneef. 11 irraa egaa annan gaafadhaa. Gufachuun isaanii akka kufaniif hafanii fi mooree jedha. Amma ergaan gaariin asirraa dhufa. Gufachuun isaanii akkas ta'uun isaanii akkasitti hafaniif mooree jedha. Matumaa kun hin ta'u garuu irra daddarbuu isaaniitiin hinaaffaa gara warra Israa'el keessaa dammaqsuudhaaf Yihuudota warra Yihuudota hin ta'initti fayyinni argame jedha. Looki kana kaleessa boqonnaa 10 keessatti ilaallee turre. Maal isaan ta'uuf hinaaffaa dammaqanii Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 19 irratti maal jennee dubbifnee turre yookiis Israa'el hin hubanneere jedheen gaafadha. Waaqayyo duraan dursee warra saba koo hin ta'initti akka hinaaftan nan godhaa. Eenyutti warra saba koo hin ta'initti akka hinaaftan nan godhaa. Gaabbitanii saba wallaalaatti akka isin aartan nan godha jechuunsaa Museen dubbateera jedha. Kana jechuun yoo isaan fayyifamanii akkamitti nu fayyuu dinne jedhanii gara fayyinaa akka isaan dhufaniif jechuudha. Gara fayyinaa akka isaan dhufaniif. Nama biraa kan fayya ilaalanii nu akkamitti fayyuu dinne jedhanii gara fayyinaatti hinaaffaa isa qulqulluu jechuudha. Isaan dammaqsuudhaaf warra Yihuudoota hin ta'in fayyinni maal ta'e jedha argame jedha. Egaa irra daddarbuun isaanii biyya lafaatti eebba erga badhaase. Hirreenni isaanii saba Yihuudoota hin ta'iniif eebba erga badhaase. Warri Israa'el deebi'anii guutummaatti argamuu immoo hammam caalaa eebbaa ta'u laata jedha. Hubadhaa. Israa'el fo'amee ture, filatee ture, garuu ergicha fudhatuu didanii sababa isaan dhugaatti dudda galaniif ergaan gara addunyaatti maal ta'e gadhiifame. Sababa du'uu Isxifaanosiitiin wangeelli gara Oromootaatti baname miti. Garjabummaa isaaniitiin jechuudha. Erga isaan diduu isaaniitiif Oromootaaf ergaan kun baname. Utuu silaa isaan fudhatanii kan ta'e hammam caalaa eebbi haa baay'ee ture jedha. Kanaan dura qorataa ture boqonnaa 8-9 keessatti. Waaqayyo yoo nu qulqullummaadhaaf isaaf abboomamne nutti fayyadama. Dudda yoo isatti gallettis ima fayyadama. Akkam godhee? Dabuun keenya namoota biraatiif akkamitti miidhamuun keenya waaqarraa garagaluun maal akka namatti fidu akka isaan argan gochuudhaan jechuudha. Fariyoonitti fayyadameera. Fariyoon garbicha koo jedhaan. Waan inni qulqulluu ta'eef miti. Dudda waaqatti galuu isaatti fayyadamee dha'icha mul'isee humni waaqaa yakka namaatii ol akka ta'e mul'isuudhaan saba biraa barsiisuu ba'an barbaadeef jechuudha. Kanaaf asirratti maal jedhaa? Dudda galuu isaaniitiin, dhugicha diduu isaaniitiin eebbi gara addunyaatti gadhiifame. Otoo silaa ajajamanii kan ta'e maal ta'a ture jedha. Okey 13 irraa. Ammas isin warra saba waaqayyoo hin ta'initti dubbadhaa. Hin ta'initti dubbadha. An saba waaqayyoo warra hin ta'iniif ergamaa akkuma ta'e ergaa koo kanas ol nan qaba jedha. Kanaan Yihuudoota qomoo koo hinaafsisee isaan keessaa muraasallee oolcha yoon ta'e nan dhama'a jedha. Yihuudoota warra saba koo ta'an isaan fayyisee yoo ta'e illee nan dhama'a. Maal godhee Ormootatti wangeela lallabee Ormoota bira ga'ee saba koo hinaafsisee gara dhugaatti yoo isaan waamuu danda'es. Yoo kan danda'u ta'es nan dhama'a. Gatamuun isaanii araaramuu biyya lafaa erga ta'e fudhatamuun isaanii immoo maal ta'inna laata jedha. Har'a gara dhugaa kanaa waamamneerra Waaqayyo ergaa dhugaa kana nuun jalqabeera. Yoo dhugaa amanamaa taanee ergaa addunyaadhaan geenne addunyaadhaaf eebbataan. Dinnus Waaqayyo addunyaan dhaqqabu. Nu dinnus nu dhugaa galmaan ga'u dinnus dhugaatti danqaa taanus Waaqayyo ergaa isaa addunyaadhaan hin gaamu hin ga'u. Hingaa qajeelchega. Nu garuu amanamoota taane yoo nu dhugaa kanatti danqaa taanee ergaan addunyaa ga'e caalaa yoo nu dhugaadhaaf amanamaa taanee ergicha addunyaa ga'e immoo irra bareedaa akka ta'u ergicha lafa nuu ka'a jechuudha. Inni warra du'a keessaa ba'aniif jireenya ta'uuf jira jedha. Amma asirraa kan jiru 16 irraa kan jiru kana mee qajeelummaadhaan akka hordofnu barbaada. Hamma lakkoofsa 24.
ergaa baay'ee murteessaa of keessaa qaba. Bukicha irraa gara tokko budduqfamee Waaqayyoof kan qulqulleeffame yoo ta'e guutummaan bukichaa kan qulqulleeffame ta'a. Iddi mukaa tokkos Waaqayyoof kan qulqulleeffame yoo ta'e damoonni mukichaas kan qulqulleeffaman ta'u jedha. Sababni isaa dameedhaaf kan dhufu nyaanni eessarraa kan maddeedha. Hiddarraa kan maddeedha. Hiddi qulqulluu yoo ta'e damoonnis maal ta'u? Qulqulluu ta'u. Garuu damoota sana keessaa kaan irraa cabnaan ati immoo inni akka damee ejersa diidaa soora mukicha ejersaa sun qabu irraa hirmaachuudhaaf iddoo damoonni cabanitti maal taateetta jedha? Fayyifamteetta. Ati muka diidaa turte, muka bakkee turte. Mukicha filatamaa kanarraa dameensaa cabnaan ati immoo dhuftee iddoo dameen cabe kanatti maal taate jedha? Fayyifamte. Itti fayyifamte. Yihuudoonni warri carraan isaanii kenname boqonnaa 9 keessatti hidda dhaloota Kiristoos isaan keessaa ture jedhamiti. Isaan keessaa ture. Garuu immoo gara warra isaatti dhufe warri isaa maal isaan goone jedha? Isaan fudhanne jedha. Isaan irraa cabanii jennaan ati immoo maal taate? Itti fayyifamte. Carraa argatte jechuudha. Meen dubbisa amma immoo. Damoota sanatti of hin jajin. Yoo of jajje garuu hiddichatu si qabee jira malee ati hiddicha akka hin qabin yaadadhu. Ati immoo akkaan iddoo isaaniitti fayyifamu damoonni sun irraa caccaban hin jettata. Akkaan hiddichatti fayyifamu damoonni cabanii hin jettata. Ba'eessa jedhu. Isaan amantii dhabina isaaniitiin irraa maal ta'an? Irraa caban. Ati garuu amantii qabeenya keetiin jabaatteen hin dhaabbatta. Kanaafis sodaadhaan eeggadhu malee waan guddaa of hin se'inii. Itti maxxanfamuu kan kee waan guddaan se'in maal godhi jedhe? Sodaadhaan eeggadhu. Waaqayyo damoota warra mukichatti dhalatan hin qusanne erga ta'e sis hin qusatu. Egaa gaarummaa fi humna Waaqayyo yaadadhu. Warra irraa kufaniif hamaadha. Siif garuu gaariidha. Kunis yoo ati gaarummaa isaatti jabaatte duwwaadha. Kanaa achi atis immoo mukicha irraa maal taata jedha? In muramta. Isaan immoo amantii dhabina isaaniitiin yoo deebi'an iddoo sanatti hin fayyifamuu. Isaanis maal ta'u jiru obboloota koo? Yoo amantii dhabuu isaaniirraa gara amantiitti deebanii itti fayyifamuun isaanii jira. Waaqayyo deebitee itti isaan fayyisuudhaaf humna qaba jedha. Ati inni muka ejersaa diidaatii dhalattee isa irratti muramte muka ejersaa qe'ee isa akka uumamaatti itti gargar ba'etti kan fayyifamte erga ta'e ammam caalaatti warri itti dhalatan akka deebi'anii muka isaaniitti haa fayyifamarre jedha. Ergaa murteessaa of keessaa qaba. Har'a kufneerra taanaan, har'a miidhamneerra taanaan kufuun keenya har'aa galma miti jechuudha. Deebinee maal ta'uu hin dandeenye? Itti fayyifamuu dandeenya. Har'as dhaabanneerra yoo ofitti fakkaanne macaafni qulqulluun maal jedha? Kan dhaabateera fakkaatu akka hin kufneef maal haa godhu jedha? Ofaa eeggatu jedha. Mukichatu si qabe malee ati mukicha hin qabne atis an iddoo gaarii jira jettee of hin jajin jedha. Hadha ergaan guddaan nuuf qabu nu adventistoota ergaa guutuu qabna jennee namoonni baay'een kufaatii hamaa keessa jiru obboloota ko. Dhugaa qabna, nuti ergaa qabna. Kun namoota baay'ee kufaatii du'a nama baay'eetiif sababa ta'eera. Obboloota ko cabuun keenna dhiyoodha. Yoo dhugichatti maxxanne akka dhugaan jirutti hin deddeebinu ta'e. Ofaa yaadannu an jirma dhugaatii jedha. Isin immoo maal kooti jedha? Damee kooti jedha. Bakkeedhaa dhufnee itti fayyifamne damee irratti maxxanuu kennaa mirkaneeffannu. Jireenyi keenya, ifti keenya, hafuurri guutummaan namummaa kennaa eessaa nu dhufaaraan gaafii ta'uu qaba. Kiristoos akkana jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:63 irratti. Dubbiin ani sitti dubbadhu kun maalidha jedha? Jireenyas hafuuras jedha. Tole, nuuf jireenya hafuurri guutummaan namummaa keenyaatiif maddi keenya eenyudha? Kiristoos jedha. Yoo isan taane wangeela kan biraa, Kiristoosii kan biraa, hafuura kan biraa isa Phaawulos jedhu duukaa bu'aarra jechuudha. Kanaaf waaqa tolfamaa ofii keenyaaf akka hin dhaabbanne dhugaa akka cafametti duukaa buunee damee dhugaa akka taanu bu'aa dhugaa akka buufnuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. 25 irraa itti gaffuufna.
nutu gargar baasee hubatee akka isin hin jenneef dhoksaan dhugaa kana akka beektan nan barbaada. Nutu gargar baasee hubate akka isin hin jenneef dhoksaa dhugaa kana akka beektan nan barbaada. Yaa obboloota ko. Innis immoo mata jabinni Israa'el keessaa gar tokkotti dhufe. Mata jabinni Israa'el keessaa gar tokkotti dhufe. Hamma warri saba Waaqayyoo hin ta'in guutummaatti saba isaatti dabalamanitti malee isaan irratti hin hafu jedha. Amma warri saba Waaqayyoo hin ta'in guutummaatti itti dabalamanitti malee isaan irratti maal hin ta'u jedha. Hin hafu. Israa'el guutummaatti in fayyifama. Caaffanni qulqullaa'aan waa'ee isaaniitiif. Inni furu Xiyooniif hin dhufa. Waaqayyo malee jiraachuu sanyii Yaaqoob keessaa maal godha jedha. In baasa. Waaqayyo malee jiraachuu sanyii Israa'el Yaaqoob keessaa hin baasa. Maal jechuudha? Israa'el guutummaatti hin fayya jechuudha. Israa'el guutummaatti hin fayya jechuudha. Gubbaa irratti qorataa turreerra. Lakkoofsa 24 irratti. Yoo deebi'ee ispeeshaalii lakkoofsa 23 irra maal jedha? Isaan immoo amantii dhabina isaanii irraa yoo deebi'anii jedha. Iddoo sanatti hin fayyifamu jedha. Yoo amantii dhabina isaanii irraa deebi'an Israa'eloonni guutummaan maal ta'uu isaanii dhabu? Hin fayyu jechuudha. Isaayyaas 59:20-21 irraa kan fudhatamedha akkana jedha. Inni furu gara Xiyoon sanyii Yaaqoob keessaa gara warra darbaa isaaniitti deebi'anii hin dhufa jedha. Gara warra eenyu? Gara warra irra daddarbaa isaanii irraa deebi'aniitti hin dhufa jedha. Jedhee Waaqayyo kana dubbateera. Waaqayyo Isaayyaas 59:20-21 dubbisaara. Ani isiniif kakadheera. Hafuurri koo isinirran boqata. Dubbiin koo inni an afaan keessa isiniif kaa'e afaan keessan keessa afaan ijoollee keessanii keessa afaan ijoollee keessanii keessa amma baraatti hin dhabamu jedha. Hafuurri koo jedha dubbiin koo jedha. Isaan kunniin lamaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:63 irratti tokko akka ta'an dubbiin isin dubbadhu kun jireenyas hafuuras jedha jedha. Kanaaf dubbiin koo hafuurri koo isin keessa maal hin ta'u jedha. Hin dhabamu. Yoo maal taane yoo warra daddarbaa keenyarraa deebine. Israa'el yoo warra daddarbaa isaa irraa deebi'e maal ta'a? Hin fayya jechuudha. Hin fayya guutummaatti. Itti fufnee dubbifna. Akkasuma yeroon cubbuun isaanii isaan irraa fuudhu kakuu koo kana isaaniif nan dhaabaa jedha. Dhugaadha Waaqayyo kakuu isaan raawwatamu raawwata. Cubbuu keenya nurraa fuudhamu hin fuudha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kun ta'uu kan danda'u garuu yoo itti deebineedha. Yoo iddoo dhaabannetti ufeenneedha. Yoo damicha irratti ufeenyeedha. Yoo immoo irra cabne yoo deebinee itti deebineedha. Waa'ee meeshaa eebbaatiif meeshaa baarsaa boqonnaa 9 keessatti ilaalaa turre. Meeshaa baarsaa kan fakkaate yoo qulqulleesse meeshaa eebbaa ta'uu danda'amu hin danda'u. Hin danda'a jennee qorataa turre. Waaqayyo carraa nuuf kenneera jechuudha. Kanaaf fayyuun filannoo keenya 28 irraa wangeela tuffachuu isaaniitiin Yihuudoonni sababii keessaniif jedhanii akka diina Waaqayyootti in ilaalamu jedha. Maaldhaaf diina Waaqayyootti ilaalamanii? Wangeela maal waan godhaniif? Waan tuffataniif. Isaan wangeela waan tuffataniif nummoo wangeela carraa wangeela maal ta'an arganne jechuudha. Sababii keessaniif kan jedhu waan isaan wangeela tuffataniif carraa arganne nu. Foo'amuu isaaniitiin garuu sababii abbootaaf jedhanii Waaqayyo duratti maal ta'an hin jaallatamu. Abboota isaaniitiin Waaqayyo maal godheera? Waadaa galeera. Waadaa abbaa keessan Abrahaamiif galeef jedhee jedha miti Israa'eliin yeroo dubbatu. Kakuu Abrahaamiif galeef jedhee maal isin godha jedha? Biyya boojuu jalaa isin nan baasaa jedha. Kakuu Abrahaamiif galeef jedhee isaan jaalata. Maal jettanii? Abrahaamis firaa kuusanii jedha. Waaqayyo sirraa eebbisu. Kanaaf sababii abbootaaf jedhee Yihuudoota maal godha ture? Isaan jaalate Waaqayyo. Garuu dhugaatti dudda waan galaniif wangeela waan tuffataniif maal isaan godhe? Isaan tuffate. Diina Waaqayyootti ta'an wangeela waan tuffataniif. 29 irraa. Kennaan Waaqayyo waamichi isaaf hin geeddaramu jedha. Ameen. Kennaan Waaqayyo waamichi isaaf hin ta'u hin geeddaramu. Waaqayyo kan hin geeddaramne waan ta'eef.
dubbiin inni kaleessa jedhe addas dhugaadha borus dhugaadha. Isin kanaan dura Waaqayyoof abboomamuu diddanii turtan. Amma garuu warri Yihuudotaa abboomamuu waan didaniif araara Waaqayyoo maal taataniittu jedha argattaniittu. Aniif isin araara Waaqayyoo kan arganne jalqaba Yihuudoonni araara isaaniif dhufe maal waan godhaniif waan didaniif wangeelli gara keenya dhufe. Otoo isaan fudhataniiran ta'eetiin mootu isa caalaa fudhata jechuudha. Kana caalaa gubbaarratti ilaalleera. Otoo isaan silaa ajajamaniiran ta'e akkamaa ta'u ture jedha waan ta'eef 31 irraa akkasuma immoo araara isa isin argattaniin isaan araara argachuudhaaf amma Waaqayyoof maal ta'u jedha abboomamuu didan. Garuu araara isin argattan isaanis yoo abboomama araara argachuu danda'u hin danda'an danda'u. Araara argachuu danda'u garuu abboomamuu diduun isaanii immoo araara akkan argan isaan godhe 32 irraa Waaqayyo sanyii namaa hundumaaf araara kennuuf jedhee namoota hundumaaf abboomamuu diduu jalatti boojisiise jedha. Abboomamuu diduun namaa araara akka inni baay'isuuf yookaan mootuu sabni biraas araara akka argatuuf addunyaan hundi araara akka argatuuf godhe jechuudha. Kanaaf abboomamuu diduu jalatti namni gaafa dabarseef jedhe araarri Waaqayyoo gaafa namaaf dhufeetiin jedhe karaa gooftaa Yesuus Kiristoos araarri nuuf ta'e deebinee karaa Kiristoos fuula Waaqayyootti maal taane jechuudha. Warra abboomamuu danda'an taane jechuudha. 33 amma 36 hin dubbisaa kana dubbifnee xumurra. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo ammam guddaadha. Ogummaan isaa fi beekumsi isaas ammas gadi fagaata. Ammam gadi fagaata. Akka inni itti murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Karaa isaas namni faana dha'ee hin hubatu jedha. Caaffata keessatti gaafa jedhu kakuu moofaa keessa iddootti barraa'ee qaba jechuudha. Gaafa caaffata keessatti jedhu yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf caaffata keessatti jedhee asitti Roomee boqonnaa 11:34 irraa eenyutu takkaa yaada garaa Waaqayyoo beekaree yookiis eenyutu gorsa kennuufi danda'ee jedha miti. Isa kana Isaayyaas boqonnaa 40:13 irraa akkana jedha. Eenyutu humna hafuura Waaqayyoo shallaguu danda'a? Eenyutu Waaqayyoon gorsee barsiisuu danda'ee jedha. Eenyutu humna hafuura Waaqayyoo shallaguu danda'ee jedha Isaayyaas 40:13 irratti. Roomee 11:34 irratti immoo eenyutu yaada garaa Waaqayyoo beekaree jedha. Yaada Waaqayyoo isa jedhu hafuura Waaqayyoo isa jedhu wajjin wal bira qaba jechuudha. Isaayyaas 40:13 fi Roomee 11:34. Akkuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irraa dubbifne jechuudha. Maal jennee waan yaada namaa keessa jiru hafuura namicha keessa jirutu beeka malee namni kan biraa beekuu hin danda'u. Akkasumas hafuura Waaqayyoo malee eenyullee yaada Waaqayyoo maal ta'uu hin danda'u? Beekuu hin danda'u. Kanaaf Roomee 11:34 irratti maal jedha? Eenyutu takkaa yaada Waaqayyoo beekaree yookiis eenyutu gorsa kennuufi danda'ee jedha. Hafuura isaa qofa akka ta'e ilaalleetiin jenna 35 irraa eenyutu waa isaaf kennee beekaree eenyutu waa isa dubbifataree kan jedhu maal ta'eera jedha caafameera. Wanta hundumaa Waaqayyotu uume karaa eenyu uume? Karaa ilma isaa. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irraa jechuudha. Waan hundumaa Waaqayyotu uume wanti hundinuu isaan hin jiraatan wanti hundinuu isaaf hin jiraatan baraan isaaf galannaa ta'u. Ameen. Kanaaf dhugaa kana keessatti jabaannee dhaabannee jirma irratti ufeennee waaqeffannaa isa dhugaa ergaa isa dhugaa akka Eeliyaas addunyaadhaaf namoota dhaqqaban akka taanu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.